maallaqa akkaawuntii ofiirraa galchanii baasuu akkasumas immoo biyya Arabaa taa'anii akkaawuntii ofiirraa baasanii waan barbaadan bitachuu dabalataanis immoo gaaffilee karaa maallaqa galchanii baafachuu fi biyya Arabaa taa'anii akkaawuntii baafachuu akkasumallee biyya Arabaa teessee waa hedduu gochuu akkasuma dogoggoraan akkaawuntii namaarra geessee maallaqa kana irra nama sanarraa deeffachuu warreen akkana ilaalchisee jechuudha. Gaaffii baay'ee jiru. Hanga dhumaan viidiyoo koo daawwatan irraa argachuu dandeessu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa asumaanis immoo waan isiniin jedhu jechuudha. Gaaffii keessan otuman deebisuuti immoo dhiifama guddaan isin gaafadhaa. Viidiyoo 3 lakkise viidiyoon 3 ani lakkise sun lama waa'ee sharafaa irratti gadhiisee tokko tiktookii irraa waraabee hin hojjetamoo hin hojjetu jedhee cheek gochuudhaafanii gadhiisee rakkoo koo otoo hin taane sagaleen duwwaadha yookiin immoo naddoo goggoree otoo hin taane yuutuubiitu narraa rimuuf godhe jechuudha. Yeroon viidiyoo lakkisu daqiiqaa 2 hanga daqiiqaa 3 ani bilbila jijjiiree ittiin dhaggeeffadhee ni hojjeta jechuudha. Garuu daqiiqaa muraasa booda sagalee irraa rimuuf godha jechuudha. Kun immoo rakkina appilikeeshinii anitti viidiyoo sana idiit godhu ta'ee rakkoo kana qabda jedhee miseejjinaa ergeeru hin qabu. Rakkoo isaa karaa itti furuu walii isaa wallaalee jechuudha. Namoonni tokko immoo baay'ee tokko kan sin jaaladhu baay'ee kanan isin kabaju jechuudha. Maaloo warri immoo ishee beektanii aqaatii itti maa yuutuubiin ishee sirriirra hin jiru warri jettan asumaan naa galatooma. Ammalleeyyuu viidiyoon kun hin hojjeta ta'ee hin hojjetu ta'ee hin beeku. Tarii immoo suuraa jibbe yoo ta'e jechuudha. Kallattiidhaan viidiyoo an as bayeetiin nan ilaalaa nan yaala jedheen kana amma yaalaa jiru yoo hojjete okay itti fufee viidiyoo akka kanatti hojjechuu nan danda'a yeroo mijataa fi haala mijataan argadhu malee jechuudha. Yoo immoo akka tasaa ta'ee immoo inni kunis yoo dide immoo ganaa yuutuubii hanbiraa banee hanbiraa kireet godheetiin jechuudha irratti hojjedha isiniin jechuun barbaada. Maalumaafuu dogoggora yoo jiru sanaaf dhiifama isin gochuu barbaade jechuudha. Kana xaansuun gaaffii isin qabdan jechuudha. Biyya Arabaa Tenyee akkaawuntii keenyarraa maallaqa baasuu fi galchuu ni dandeenya kan jettuun as biyya Arabaa Tenyee akkaawuntii keenya sochoosuu ni dandeenya warri jettan jechuudha. Akkaawuntii kee sochoosuu kan ati dandeessu maallaqa akkaawuntii kee irra galchuu ni dandeessa. Garuu maallaqa akkaawuntii kee irraa biyya Arabaa teessee gonkuma baasuu hin dandeessu. Namni isaa ta'u sisaa ta'u namni kamiyyuu akkaawuntii kee irraa baasuu hin danda'u. Maatii keessaa ta'u fira keessaa ta'u abbaa manaa kee yoo ta'u ilmoo kee yoo ta'u akkaawuntii kee irraa namni tokko birrii kee baasuu hin danda'u yookiin aggaduu hin danda'u jechuudha. Akkasuma immoo dura biyya keessa teessee akkaawuntii nigdi baankii isaa ta'u awwaash baankii gosa kamiyyuu yoo qabaatte jechuudha. Gosa kamuu baankolee jiran keessaa gosa kamuu yoo qabaatte biyya keessatti moobaayil baankii fayyadamaa yoo turte taate. Moobaayil baankii appilikeeshinii gadi buuftee moobaayil baankii seera isaa hundumaa guuttee buufattee gara biyya Arabaa imalte yoo jiraatte birrii baasuus galchuus ni dandeessa. Garuu moobaayil baankii hin qabdu taanaan namni tokkollee bilbila kee akkaawuntii kee irraa birrii baasuu hin danda'u. Rakkoon tokko biyya Arabaa teessee lafa bituu maatii kee irraa rakkoo wanti tokko yoo ga'e maallaqa sana achirraa baasuu yoo barbaadde ganda aanaarraa gandarraa godinarraa gara federaala akkasittiin iyyanni iyyatamee yoo mana murtiirraa mallatteeffamee chaappeeffamee manaajara baankiitti ergamee manaajarri baankii baase eeyyamsiise ati eeyyamsiistee si walii galanii mallattoodhaan waan akkasii yoo ta'e malee gonkuma namni akkaawuntii kee irraa baasuu hin danda'u. Inni biraan immoo gaaffiin biraa jechuudha. Dogoggoraan akkaawuntii namaarran galchee yoo jettee fakkeenya nama tokko jaalattees haa ta'u osoo hin jaallatiin isaa ta'u akkaawuntii nama sanaarra galchite fakkeenyaaf siniin jedha nama ammaa kana fakkeenya mee booyfireendi haa jennu yookiin nama liqeessitee haa jettu yookiin hiriyaa kee haa jennu maallaqa laattee fi kaatee namni sun maallaqa kee sii deebisuudha yoo didee akkaawuntii isaan aggada yookiin immoo akkaawuntii isaa cubsiisuu nan danda'a yookiin immoo risiitiin qaba waan ta'eef namicha sana baankii deemeen baankiirraa
isa qabsiisuu nan danda'a kan jedhu kunis dogoggora guddaadha. Bahuu aggachiisuu hin dandeessu. Sababiin isaa baankii dhaqxee nama kanarratti ani dogoggoraan birrii galcheetiin jira. Har'a immoo garuu irraa deeffachuun barbaade yoo jette namichi ati irratti galchite sun yoo eeyyama isaatiin tole jedhee baankii sanatti okee jedhee namicha suni eeyyama godhee inni siif dabarse malee baankiin si dabarsiisuu hin danda'u gonkumaayyuu jechuudha. Maaliif jennaan birrii sana sababa ati itti laatteef waan hin beekneef tasumaayyuu tolee hin jedhu jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha namni tokko jechuudha buukii namaarraa fakkeenyaaf ani haniriyaa koo tokko abbaa manaa koo yoo haa ta'u yookiin immoo anayyuu maatii koo yookiin faamilii koo yoo ta'e buukii nama tokkorraa namni tokko maallaqa meeqa akka irraa qabu ilaaluudhaaf baankii deemee hojjetaa baankii tokkootiin namni kuni akkaawuntii isaarra birrii meeqatu jira naa ilaalame yoo jedhe hin danda'amu. Akka seera amma ba'ee jirutti jechuudha namni tokko akkaawuntii namaa ilaaluun gonkuma orkaa ta'ee jira jechuudha. Akka tasaa takka nama mudata namni tokko yoo han eeyyamamu manaajarri baankii tokko haala iyyannaatiin buukii nama tokko irra meeqa akka jiru ilaaluu danda'a. Inniyyuu nama sadaffaatti dabarfamuu hin danda'u jechuudha. Hojjettoota baankii keessayyuu ilaaluun hin eeyyamamu. Manaajara baankii nama sadaffaallee hin eeyyamamu jedha. Akkasuma immoo ani buukii ani baafadhee waggaa baay'ee turee jira. Ergan baafadheeti garuu irruma immoo galchaan jira. Yoo rakkoo qabaa inni kun yoo jettan immoo buukii keessanirra biyya Arabaa teessanii buukii keessanirra waggaa 5 haa ta'u waggaa 6 waggaa 10 haa ta'u jechuudha irra galchuu ni dandeessa. Namni tokko immoo buukiin isaa jechuudha hanga ji'a 6tti irraa galchaa irraa baasaa hin jiru yoo ta'e inactive ta'e jechuudha. Akkaawuntiin sun inactive jechuun irra galchuu ni dandeessa garuu atumti mataa keetiin dhaqxee hamma aktiivii gootutti irraa baasuu hin dandeessu. Ji'a 6 olitti yoo ta'e jechuudha. Ji'a 6 olitti yoo ta'e ati callistee irra galchuu ni dandeessa. Garuu immoo gaafa biyya galtee akkuma yeroo kaanii callistee dhaqxee irraa baafta otoo hin taane aktiif gochuu qabda. Maaliif ji'a 6 olitti irra galchuurraa kan hafe irraa baasuun hin jiru waan ta'eef inactive ta'ee jira jechuudha. Aktiivii irra hin jiru. Akkaawuntiin keessun aktiivii ta'ee hin jiru waan ta'eef dhaqxee biyya galtee paaspoortii aanis hin eeyyamamu. Paaspoortii aan akkaawuntii baasuun paaspoortii aan ni eeyyamaman danda'ama jechuudha. Fakkeenya ani paaspoortii aanan baase akkaawuntii koo jechuudha. Mattaawaqaa yeroo gara biyya galee mattaawaqaa baafachuuf ganaa biyya haqee biyyarraa adireesii waraqaa adireesii yookiin waraqaa naannoo nama gaafatu miti isa sana biyyarraa baafachuu waan hin dandeenyee fi paaspoortii aan magaaluma keessa taa'een akkaawuntii nigdi baankii baafadheen gara biyya kanaa deebi'ee jechuudha. Gara biyya kanaa deebi'een immoo irra galcheen hin beeku jechuudha. Sababiin isaa akkaawuntii irra galchuun yeroo ani as jirutti bilaak maarketii yookiin immoo gabaa gurraacha hin beeku yoon baankii dhaqee maqaa namaatiin malee hin danda'amu naan jedhu turanii. Kanaaf maaliin godhan ture maqaa obboloota kootan birrii ergachaa ture jechuudha. Maqaa obboloota kootti waanan ergaa turee fi akkaawuntii sanarra galcheen hin beeku. Gaafa haqanii amma immoo deebisanii akkaawuntii sana qayyaruuf jennaan hanga isheen dhuftutti hin qayyaramu jedhan. Akkaawuntiin sun hin qayyaramu jedhan tokko. Lammaffaa immoo hanga isheen dhuftuttis aktiif ta'uu hin danda'u. Aktiivii irra hin jiru jechuudha. Amma ani galee deemee paaspoortii kanaanis haa ta'u biyya deemee waraqaa adireesii baafadhee hamman aktiif godhutti aktiif ta'uu hin danda'u jedhanii didanii jechuudha. Warruma manaa jira ta'ee hojjetutu naaf yaale jechuudha. Obboleessuma kootu naaf yaale anaaf. Obboleessumti koo naaf yaale hanga ani biyya galee aktiif godhutti biyya kana taa'ee aktiif gochuu hin danda'amu jechuudha. Kanatti akkaawuntiin sun akkuma baafametti duwwaa masaa hafee jechuudha. Duwwaa masaa hafee hanga ani galee cufsiisee maqaa cufsiiseen yookiin akkaawuntii gosa biraa yookiin immoo akkaawuntichuma deebisee haaressutti yookiin aktiif godhutti hin danda'amu naan jedhanii kanatti dhiisee jechuudha. Kanaaf gaaffiin namoota baay'ee kana na gaggaafatanii
gaaffiin koo sinii deebi'eera jedheen abdiin qaba. Asumaan immoo viidiyoo koo laayik godhaa, sheer, sabiskiraayib godhaa yoo viidiyoon koo kun dhaga'amedha inniyyuu. Yoo viidiyoon koo kun dhaga'ame carraa gaariidha. Dhaga'amuu yoo dide immoo karaa biraa yoo yuutuubii banadhee dhufee nan isin beeksisa suuraan isaa ta'u barreeffamaan haa ta'u achirraan na jajjabeessaati. Baneen jedhaa hambiraa siniin jechuun barbaada. Kufuu jechuun achitti hafuu miti. Namni inni kufaa hin ka'aa jechuudha. Kanaaf dogoggora jiru hundumaaf na of kolchaa siniin jedha. Okadheen taa'aa jira majileessa keessa okadheen jechuudha. Majileessa beektu miti. Majileessa keessa okadheen taa'aa jira. Kanaaf yeroo hundumaa kanan rikoordii okadhee godhu hin eeyyamamu. Kichanii keessa kaameraatu jira. Saalonii keessallee kaameraatu jira. Bakka taa'ee viidiyoo waraabu baay'ee ulfaataadha mana kanatti jechuudha. Ani immoo viidiyoo hojjedhu dhokadheen hojjedha waan ta'eef kanaaf yeroo hundumaa kanan suuraa irratti hojjedhu jechuudha. Akka tasaa rabbi du'aa naa godha. Amantii qabdaniini kadhannaa naa godha. Akka yuutuubiin koo naaf deebi'ee naas irratti siniin jechuun barbaada. Baay'ee sin jaalladha. Baay'ee sin kabaja. Uummata qaalii, uummata jaalalaa dhugaa dubbachuuf. Hamman dubbadhu olitti hedduu tokko sin jaalladha, hedduun tokko sin kabaja. Nagaa naa ta'a lafa jirtanitti nagaan isin wajjin naa ta'u turtii gaarii.